Ga'een kiyya kan jaalalaa. Bikkuma jirtanii sanaa qaqqabu. Arraan tana wanta akka qabadhee saniif dhiyaadde wanni hin qabadhee dhiyaadde waan biraa osoo hin taane dhimma hidhamtoota Suudi Arabiyaa irraa jechuudha. Dhimma hidhamtoota Suudi Arabiyaa irraa dhimmi kun dhimma keenya dhimma keessanii obboleeyyan keenya obboleessi keessa mana hidhaa keessatti du'aa jira. Obboleettiin ta'e mana hidhaa keessatti du'aa jira. Abbaan kee mana hidhaa keessatti du'aa jira. Obboleeyyan Islaamaa kan Kiristaanaa hunda keessanii jenne dhimmi kun dhimma isaanii laalchifattu dhimma nama hunda laalchiftu. Maaliif yoo jenne nuti yeroo ammaan tanaatti warroottan Suudi Arabiyaa keessa jiran warroottan hidhaa Jiddaa, hidhaa Riyaad, hidhaa kan hin beeku ani Shuweesii jechuudha. Wallaahi baay'ee takka nama dhibaa dhukkuba addaatu biyya keenya seenee yaa obboleeyyan Islaamaa yaa obboleeyyan Muslimaa kan taatan kan Kiristaanaa taatan hunda keessanii akka sagalee taanee fi akka ammatti furmaata finnuuf kabajaan isin gaafanna. Maaliif nuti yeroo ammaatti mootummaas hin qabnu rabbi bicha qabna. Maaliif mootummaan keenya kan jennee nuti eeggannu akka nuti hidhamnu kan nu taasisaa jiru mootummaa keenya. Namni nuti komannu takka hin jiru. Mootummaa biyya namaa komachuu hin dandeenyu. Maaliif mootummaan nuti qabnu mootummaa cunqursaa mootummaa dirqamaan biyyattii keenya irra taa'ee nu cunqursaa jiru jechuudha. Mootummaan kuni mootummaa kana qabna jettanii hin yaadinaa. Maaliif ilmaan Oromoodha nuti yeroo ammaan tanaa kana keessatti mana hidhaa keessatti rakkachaa jirra. Rakkoon keenya bikka hundattuu babal'achaa jirti. Akkasumatti jechuudha. Rakkoon keenya iddoo adda addaatti babal'achaa jira. Iddoo adda addaatti gandatti biyyatti keenyattis rakkachaa jirra. Biyya namaattis rakkachaa jirra. Kanumaan wal qabatee ammaan tana obboleeyyan keenya mana hidhaa keessatti haala addaatiin haala suukanneessaa ta'een mana hidhaa keessatti rakkachaa mana hidhaa keessatti waan jedheen sanii mun qabu. Mana hidhaa keessatti akka hin taane ta'aa jiran. Dhukkubaan saaxilamaa jiran. Dhukkuba addaatiin saaxilamaa jiran. Dhukkubni amma mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti uumame kuni dhukkuba addaati. Dhukkubni san yookaan bishaan nama tuqu taate namni san lubbuudhaan hin darba. Dhukkubni kuni dhukkuba baay'ee takka nama miidhu, baay'ee takka miidhaa namarra fidu, baay'ee takka nama yaaddisuusi. Maaliif obboleeyyan keenya kan kana hunda fide mootummaa keenya kan jettanii mootummaa gadhii jechuun mootummaa hattuu mootummaa santuu kana fide jechuudha. Maaliif waan tokko dhugaa walitti himnee walirraa dhaabbachuu wayya. Maaliif nuti ilmaan Oromoo mootummaa dhufaa darbaas agarree biyya namaa arraas nuuf haariyaa miti agarree bara kana ammoo biyya keenya baanee dhufne agarree biyya namaatti ammoo saree rakkannee ajjifamaa jirra. Maali? Sababni kun nuti ilmaan Oromoo Oromummaa keenya ta'uuf saba bal'aa ta'uu keenyaatu mana hidhaa Suudi Arabiyaatti illee nu rakkisaa jira. Karaa tokkoon hariiroo mootummaa Suudii wajjin uuman jira jee gurra nu banaa jira jechuudha. Warreen isaanii kan biyyaatti illee as dhuftee warreedhaan mataa nu banaa jiran. Imbaasiin biyya as keessa jirtu bu'aa takka waan nu godhaa jirtu hin qabdu. Kan waan kana gaggeessuu qabu imbaasii fi mootummaan waliigaltee uumaniiti kan kana gaggeessan silaa jechuudha. Imbaasii fi mootummaan asiitii fi mootummaan Itoophiyaa walitti hidhata qaban. Maaliif yoo ta'e tokkoffaa yoo barbaaddan namni gargaarsaan isan cinaa dhaabbatu ilmaan Oromoo bikka rakkattanitti ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtudha. Kana dhibbaan dhibbatti beekuu ni dandeessan. Nuti qeerroon Suudi Arabiyaa keessa jirtu yoo gargaarsatti kaanes yoo waan feenetti kaanes namaa gadi miti. Namaa ol dhufna malee warroottan Awurooppaa, Kanaadaa iddoo fiitan jirtan warroottan biyya fiitan jiraadha. Takkaa qeerroo Suudi Arabiyaatii fi qarree Suudi Arabiyaa namni dhee hin jiru. Haa ta'u malee arraan tana akkamitti dagatamne? Arraan tana akkamitti nuti qeerroon Suudi Arabiyaa keessatti kan hidhamte kun dagatamtanii akkamitti halkanii guyyaa nuuf boo'u diddan duraan nu boochan galatooma. Arraan tana ammoo karaa sagaleetiin nu jalaa raaftanii jirtan ilmaan Oromoodha. Dhugaa walitti himna. Sagalee nuuf ta'a. Obboleessi keessan dhumaa jira mana hidhaa keessatti. Obboleettiin keessan mana hidhaa keessatti dhumaa jira. Daa'ima meeqaatu dhukkubaan saaxilamee du'aa jira. Dhukkubni kun hin darba. Hurkaan darba. Dhukkubni amma Suudi Arabiyaa keessa seene kun hurkaa namaatiin darba.